makalakaya geessaniiti. Makalakaya geessaniiti. Okay. Ammaan tana fuudhee lafa fagoo takka geessee bakka galu karaan irraa deebi'aa oolu kanatti hin deebi'uun ta'e. Akka jechuun seminaaran. Nangoone. Asuman na naanneessee. Asuma taa'ee na kara naa jiraan kanarra achi naa jiraan jiisaan qaarii uummatanarraa kara daangaa Eertiraa kanatti bakka dhiyaatu akka na darbu. Daangaa Eertiraati. Suudiin isaan Eertiraadha wal daangeessu. Suudiin Eertiraan sirrii wal daangeessu. Haala bishaaniiti. Wal daangeessu. Na darban boo. Ammaan tana osumaan deemuutiin nama shanka wal cinaa jijjiisu. Wallahi waan dhugaa jijjiisu. Nama shanka wal cinaa jijjiisu haalatti harkiraaree keessatti. Dachiin banaa haadha gaamuu. Dachiin tun firaashaan lafa afanii illee jirtu. Ijoolleen karaa sayyaatu ni beekti. Ammaan tana ahoo nama keenya harkee miti. Simira xiqqaa tokkootiitu bakka san jira. Simira san hin naanna'uun jijjiisan. Ammaan tana wayii ahoo nama keenya harkee wuyti asii hafuura baafatanii dhiiroo asiin saadaa ganna buusa moo yeman kana karaa eessa na buusa karaa dhiiroo abaa jaanii magaalaa akka hedduu akka maqaaniin irra guddaa beekatan huduuda bakka san amma deemuutiin edaa namni kun nama du'ee jijjiirti takkaa ani itti duraas ani rifa mucaatti kirichaa kana mabdiiqoo bira dhawu malee namuma hojii eewuu hin agarre. Dhalaan sadii dhiirti lama bishaan bira tatta'a. Simira ni qabanii. Dhalaan lama yaate dhumte jechuurratti. Osoon isaanitti hin dhiyaatin ajaan mataan irra barreessite qabani. Torbaan dura hoo'attes torbaan dura. Wagguun duratti ci deemu jechuudha. Laan namni kuni qoreen namni kun lafaa bukkisee kan harkatti maratee qashaqaraadha. Qoree namni dongoraan dongoree beelaawee jechuudha beelaawee qashaqaraadha. Ammaan tana ni rifadhe kamalee. Laatti rifadhee jiru. Rifadhee garaan jechuudha. Irraachi deemuu wallaaleetiin iyyee moo dhaabbadde. Iyyee kamalee iyyee. Akka malee boo'ee. Boo'eef moggaa lamaan laalee. Ani ijoollummaa irraa halkan deemuu ni sodaadha dura isaa sanitti. Isaa san ijoollee mire halkan deemuu ni sodaadha inji kophaa jiyya. Amma guyyaadhaa argu isheen jara kana argu. Rifaatuun guyyaa san rifadhe daayin waanuma sodaatanii daawuu sodaachuu. Akkasittiin bishaan biraa fudhadhee guyyaa sagaliin kaniin midhaan nyaatanii nagee gatu. Guyyaa sagalama guyyaa afur qofa beelchisi hingitu. Guyyaa afur beelchisi hingitu. Guyyaa achi booda beeloitu wanni ati hin dandeenye bishaan kana gartee bishaan qomoodhaan irratti hin qabadhee deema bala godheetii itti faa bakka hanguma ullee tukaalli isaa takka. Nagumaan deemaan asiin deemanii achiin suutiin deemaa nama abuna siibumaan deemaa. Raadichi xiyya hanga mitira shan jaha takka qofarra waa galti. Ina agartu guyyaa shan jaha bule kunnaan iji teetu nalaala nagartu beelarra. Afaan kee kana hafara haphii tokko akkana na keessaa bahee bu'e. Waan karaan kun haaruma tokko fixatee jechuudha. Arrabni hiiran galu bishaan bakka akkasi guyyaa sagaliin deemee osumaan deemuu eessaan dhaqe suudii saniin dhaqe maas. Eessaan dhaqe ni beektaa? Naajiraan hin dhaqe. Naajiraan hoggaan dhaqe. Deemaa eessaan dhaqe sii galee markazumaan dhaqe kallattii mana hidhaa. Mana hidhaa beekeen dhaqeera. Osumaan deemuutiin dhaqe. Deemaa maal haala biyyaan beektu qilleensa biyyaan beektu waan ta'eef. Hogguun deemaa dhaqe. Nyaata nyaachuu jira jarri ala kana. Ijoolleen danda'a jechuudha. Inni mana hidhaa akkana go'a. Akkana go'a ji. Akkana go'ee rabbashaa. Askarri ala kana taa'ee qoonqoo nyaachuu jira. Ani isaanuma biraan deemaa dha. Deemaan dhaqne. Nyaata naa kan naadhaa jechuudha. Harkumaaniin nyaata naa kan naa jechuudha. Taa'inaan harkaan na teessaniituma nyaata lukkuu fi bariisa manjii jaanii ganaa jira. Kana saana gurguddaa irratti bariisuma kana na duratti ittisiisan. Bariisa sana hoggaan taraa takkaa fi lamatu achumatti hin gujoo kute.
Onna ranyani sebab nana. Gaba kutee khalas. Amma bishaaniin dhugee guube. Bishaan hoggaan nama cicciba'uu argeen bishaan kiyyeessan jechuudha. Dhugee fixe. Achumatti laaffate dura. Deemaa firdi isaan bira dhagaa. Bakka nyaata sintara lamaa afaan kaannaan lafaan. Halkaniin bayfadde halkan achii fuudhanii bakka takka na kaayan isaanummaan sun. Bishaan hunda kanatti boonnan nagan kanan dhaga'u. Ayyee mi'a kana keessatti wanni haarayyaa kakkaa'uu akkaan inni raanfannee ta'ee maali? Seenaan inni raanfanne seenuma galchee osoo deemuutti akkasiin nama shantuu waan ciisu dhaqee akkasii irra dhaabbadde san galchee. Kophaati anaa takkaa namni du'eeyyaan kana lafatti kaan arginu. Naa umrii isaa san ijoollee. Inni raanfaddoon sanan kaan duuti. Ayyee mee wanni akkas gammachiisoo maali? Sana keessatti wayi tajaajilutti wanni akkas gammachiisu kana itti gammadu maali? Wanni niin sana kan itti gammadu maali? Zuujuuka. Riyaadiin dhagee wayita amma ture biyya bareer. Karaa saddeetiin deeme. Sana kan itti gammadu maali? Wanni akka itti gammadu. Qoy siifii waan sii himuu deemaa. Riyaadiitii riyaad dhagaa. Riyaad. Riyaad kan namni jiru raawa. Obboleessa kiyyaa jira. Riyaad dhaginaan Itoophiyaa dhiyaattee beekatti. Miilli tokko Finfinnee akkasii jiru beektu. Amma obboleessa kiyya tokko jira. Ammallee as keessa jira. Na dhaga'uu danda'a asuma jira. Sufiyaan Jaanii as jira. Naanjee hoteela tokko Oromiyaa hotel Jaanii jira. Warra dhaga'uu qaba. Na Riyaad musun keessa banatan. Riyaad musun keessa hoteela siin guddaa jechuudha. Ayyee. Amma ol seennee ganama fuul Itoophiyaatiin nyaachisaa qonnaan jee. Ayyee. Arriba fuul Itoophiyaa kana mata meeqaa waliin tolbe? Ayyee. Ka jidduu yaman kana kaa'u quncee narraa kaate qabda. Ammaan tana naan jaa ceccenyee nyaachuu jira amma. Deemaa tuma dhufee makiinaa karaa walqixa kana nama lamaan dhaabanii. Shurdaan. Jarri nama galchuu. Ati garuu tu beekoo seetii haala biyyaatiin. Warra amma manaa'uu na gabbaa sadii ammaa baatii lamaan ciiseera. Haya. Fiiguma sanuu laala. Naan jaa amma gurbaan keenya kun. Gurraacha. Seera kana ni beektaa naan jee. Akkuma waan akkana ilaalettiin awwa ani nan argiisanitti fatanaa waan ta'eef akkuma waan akkana ilaalettiin niin beekaa. Hubsiin na harkaa achi buutee amma silkii isaa kan qabu gurbaan keenya kun silkii isaa keessaa fudhatee tuma oo silkii tanaatti keessa kaadhu niin baafadhaa kan baafadhu naan jeemma. Fiidanii ni baafannaa. Niin baafadhaa kan baafadhu jee. Gattulluuf jeetuma hulaa firraa banee nu gabbaa hulaa akka gadi baane hulaa gibittichi godhee tuma makiinaa fuuluma kana duratti taalee karaa qabamu jedhu. Hoggaa isa jalatti achitti argaamatan anis bahee. Bahee anamma akkaan karaa gamatti hin argaamfanne makiinaa waliiteetii kana ijaati. Karaa kanatti naanii waajjira abidii bombaan na jala jiraa malee hin Osumaan jehuutiin amma bogga bahee bombaa sibiila bombaa kaasanii buusanii taa'uu na horemma. Sibiila bombaa. Horemma makiinaan naannawaa dhufee na jala dhufemma. Osumaan jehuutiin sibiilli bombaa qofa bakka sana na qabdira. Dhayicha inni lafaan na dhee. Mataan hanqi kun na gubbaa buugee. Lalu buutan lalu bakka seenii hin qabdan. Samaalumaa akkasiin na adii osoo miskiidhaan rabbiin kun qabu eegas jee taa'ee amma bakki inni akka itti naannawaa oolutu manuma gallu bira wayi beeka. Awan adda walammaa yaan keenya fuudhee eessa jirta? Eessaan jira jeetiin maaf? Deeggarjeen garaa buutee. Hin beekuun deemboon sibiila hedduu buusan tokko biraan jira. Tumata adamaa naan jedhu taaksii raawwate. Dhufee na galche. Sultaan gaafatan tura. Baafadde. Ayyee daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo afaan kanaatiif gaasaa haala addunyaa kanaan gaaffiif deebii mudannoo adda addaa irratti waliin dhiyeesseedha. Kana irratti immoo namoonni keenya seenaa adda addaa qaban mudannoo adda addaa qaban akkasuma maatis taatee biyya namaa hedduun namarratti hojjetan. Mudannoo. Taatee hojjetaman kun yoo hangam takka jettee hin beektu. Garuu immoo yeroo hedduudhaaf namni keenya maal hojjennaa maal beeknaa tura mudannoo isaa mudattoota akka lamaan namoota tokko tokko wayitaanii miidiyaa kana irratti laatu mudannoon isaa kan akkaan gara nama yaafsiisuutu jira. Kan irratti maal jettan namoonni chaanala keenyaa faaraa taatan akkuma seentaniin Subscribe nu godhaa. asukaan immoo Nu guddisaadhaa. saamsa waan isin ta'an ta'u jedhee yaadaa tura. YouTube mucaa kanaa guddisaadhaa nuti haa ol guddifnu Oromoo wal malee filan qabnu wal biran kuttinaadhaa. Ayyee. Maal qabdu?
Lagi Maal ta'u yaa. gara YouTube subscribe gara yung galati kan. Amma ka jiru. Karaa hundaanuu biran kutinaadha wal guddisaa isiniin jenna lammi wal malee maal qabna. Akkasi hawaasa biyya nagalatomaadha. Afaan kana sadii isinii dhiyeessu. Guyyaa guyyaa immoo inshallah yeroo Keessummaa haaraa anan ka walitti eeguutti. keessummaa ittiin seenaa ajaa'ibaa qabdu ilaalee isinitti ni deebi'ee dhiyaatu. Chaanaala kana dhageelootu akkuma jirutti chaanaala keessan. Itti roobsuudhaan bira dhaabbadda. Hin jagajinaa.